Namni isin argaa jirtan kun Hasan jedhama. Hasan bara 1936 Oromiyaa Bahaa keessatti dhalate. Bara 1950 keessa immoo barnoota Islaamaa baratee akkuma xumureen magaalaa Dirreedawaatti daldalaa Arabaa Sooressi tokkoof hojjechaa tureera. Boodarras daldalaan kun bara 1956tti Hasaniin fudhatee gara Edenitti deeme. Hasan Ibraahimis Edeniin akkuma ga'een maqaasaa gara Elemoo Qilxuutti jijjiirrate. Jalqabarra Elemoon nama siyaasaaf dhimma qabuun ture. Haa ta'u malee bara 1960 keessa immoo Oromoonni Eden jiran mana Elemootti wal ga'anitu waa'ee siyaasa Oromoo mari'atu turan. Ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa Elemoon warra diina keenyaa maallaqaan gargaara jechuudhaan ilaalcha keessa galchuunsaas waan oole miti. Yeroo tokkos Elemoon Eden irraa ba'uun gara Finfinnee dhufe. Finfinnee akkuma dhufeenis gocha shororkeessummaatiin himatamee mana hidhaattis darbatame. Mana hidhaa keessattis reebichaaf miidhaa sammuu guddaatu isarra ga'e. Egaa Elemoon kan qabsoo uummata Oromootti makamuudhaaf murteesses yeroo kanadha. Yeroo mana hidhaa keessa turettidha. Mana hidhaarraa akkuma ba'een waldaa Maccaaf Tuulamaatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968 immoo dhoksaadhaan Moqaadishoo deeme. Walgahii Oromoo irrattis hirmaate. Achittis Oromoota Araba keessa jiran akka walitti qabuuf ergama isaa guddaa fudhatee Edenitti deebi'e. Egaa Edenittis akkuma deebi'een dhaaba hawaasa Oromoof ta'u hundeessuun biiroo guddaas achitti bane. Gargaarsa mootummaa Iraaqiinis leenjii waraanaa ji'a 7 erga fudhateen booda adda riphee lolaa hundeesse. Adda riphee lolaa kanas Riyaasaa Abdul Karim Ajii Ibraahim yookaan Jaarran Abbaa Gadaa akka hoogganuuf isa bobbaase. Egaa Jaarran Abbaa Gadaas garee riphee lolaa kana fuudhee Itoophiyaa seenuuf osoo yaaluu mootummaa Somaaliyaatiin rukutamee mana hidhaattis darbatame. Kana boodas maaltu ta'e? Kutaa lammaffaa isaa keessatti nu eegaa. Paartiitu jechuudhaan koomentirratti barreessuun dagatinaa. Hojiiwwan akkasii akkana hojjedhuufis sappoortiin keessan baay'ee barbaachisaa. Riipoost gochuun dagatinaa.